Sadaasa ja'a bara 2023 shamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Oduu keenya idilee sa'aatii kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne isinitti himna. Harargee lixaa aanaa gammachiis keessatti waraanni PP hordoftoota amantaa Islaamaa masjidatti walitti seenuun reebuu fi aanaa bookee xiqqoo keessatti hidhaa fi reebichi jabaachuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Empaayera uummanni Oromoo keessatti gidiraa argaa jiru Itoophiyaa keessatti mirgootni namoomaa fi mirgootni amantaa sarbamuun bakka namootni Waaqa yookaan Rabbi itti galateeffachuuf ba'anitti waraanni kabajaa fi naamusa hin qabne kanneen Koloneel Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman dhiibbawwan gurguddaa gaggeessaa jiru. Haaluma kanaanis torbanoota lamaan darban irraa eegalee dhiibbaan maqaa isin deeggartoota wobooti jechuun amantoota Musliimaa godina lixa Harargee aanaa gammachiisa raddaa ila odaa ganda gola burqaa keessatti karaa waraana maafiyaa PP'n raawwatamaa jiru ulfaataa ta'uutu himama. Akka maddeen jedhanitti bakka namootni sagadaa jiranitti isin deeggartoota wobooti jechuun milishootaa fi waraanni sirnichaa itti seenuun reebicha ulfaataa daa'imman, haadholii, maanguddootaa fi dargaggoota irratti bifa suukanneessaan raawwataniin miidhaa guddaa geessisuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Dabalataanis ammoo lixa Harargee aanaa bookee xiqqoo ganda Uxuraa keessatti sadaasa 2023 dargaggoo maqaan isaa Jamaal jedhamu ati naannoo kanaaf fuulli kee haaraadha jechuun reebichi jabaa ergaa irratti gaggeessaniin boodas akka hidhan jiraattonni onichaa dubbatan. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti duulli daguggaa sanyii uummata nagaa irratti humnoota finxaaleyyii Amaaraan adeemsifamaa jiraachuun himame. Jaalbooree addunyaa dabalata qabam. Ilmaan Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa jiraatan irratti duulli duguggaa sanyii waggoota dheeraan dura karoorfamee hojiitti hiikamuun yaaliin uummaticha dhabamsiisuuf geggeeffamaa jiru haalaa fi bifa jijjiirrachuun jabaatee adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, addatti ammoo xiyyeeffannoo kallattii murna biltsiginnaatiin godhamaa jiruun waggaa waggaan duulli ajjechaa taasifamaa jira. Haaluma kanaanis sadaasa 2023 ilmaan Oromoo godina Walloo keessa jiraatan irratti karaalee humnoota finxaaleessaa Amaaraa faannootiin lolli jabaan hawaasa nagaa irratti geggeeffamaa akka jiruu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti namootni baay'inaan 20 ol ta'an lubbuun darbuu dabalatee 38 ol madaa'uun haala yaaddessaa keessa jiraachuu maddeen himaniiru. Lola finxaaleessitootni Amaaraa Oromoota Walloo irratti geggeessaa jiran kanaan namoota lubbuun darban keessaa muraasni Asallazzuu, Aliyyi Duulaa fi Usaamaa Abdallaa dabalatee kan maqaan nu hin gahin hedduunis akka ta'e maddeen ifoomsuun duulli kun ammallee jabaatee itti fufaa kan jiruu fi duula kana gidduu seenee uummata nagaa baraaruutiif tarkaanfii qaamni aangoo impaarettoo harkaa qabu biltsiginnaan fudhachaa jirus akka hin jirre himan. Bulchaan godina Kibbaa Lixa Shaggar uummanni aanaa da'oo akka ajjeefaman, saamamanii fi hidhaman bulchaa aanaatti himu odeessii keessoo isaaniitti ba'ee ni addeessam. Dabalata isaaf Jaalurgufaa Diinaa. Teessuma aangoo fi dantaa mataa isaanii guuttachuuf jecha kaabinoonni murna biltsiginnaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran yeroo ammaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti waraana labsuun uummanni hedduunis guyyaa guyyaan dhumaa jiraachuu fi qabeenyi saamamuu akkasuma ooyiruu isaa irraa buqqa'uu dabalatee hireen uummatichaa hidhaa jumlaa taatee jirti. Guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 5/2023 bulchaan godina Kibba Lixa Shaggar namni Taayyee Guddisaa jedhamu aanaa da'oo deemuun bulchaa aanaa nama Margaa Nadhaasaa jedhamu waraana bilisummaa Oromoo aanaa kana fudhatee jira. Ati maal eegaa jirta? Yeroo gabaabduu keessatti uummata isaan keessa socho'an dabalatee akka ajjeestuu fi qabdee seeratti akka dhiyeessitu akkasuma qabeenyota namoota isaanitti dhiyaatan akka harkaa guuramee mootummaaf galii ta'u. Kana hin gootu taanaan aangoo irraa hin si buusa jechuun itti dhaadatee deeme jechuun odeessi keessoo isaaniitti beenni mul'isa. Akkuma beekamu akka karoora isaaniitti torbaan kana irraa eegalees gandoota aanichaa keessatti waraana hedduminaan bobbaasuun lubbuu namaa fi hidhaa jumlaa raawwachuuf sagantaa isaan baafatanii itti jiranidhas jedhem. Akkasumas uummanni gandoota aanaa sana jala jiran of eeggannoo akka godhan jechuun hanqina baajataa aanichi qabu wal qabatee tooftaa mataa isaanii akkuma baratame maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti dhufeenya qabdaa fi nyaata nyaachisteen qabeenya hawaasaa saamuufis qophiitti akka jiran odeessi arganne ni addeessa. Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu keessatti hidhattoonni Amaaraa faannoof hin jedhan leenjii waraanaa waliif kennaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Bu'aa siyaasaaf jecha murni bilxiginnaa uummata nagaa gidduutti wal dhibdee uumuun
Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa keessatti olola akka waan uummanni Oromoo uummata Amaaraa loluuf karoora qabuutti oofaniin maqaa uummata Amaaraa eeguu jedhuun saba naannichaa akka hidhachiisan yoo ta'u, sababa kanarraa ka'uun waggoottan lamaan darbanii kaase lubbuun namoota kuma hedduutti lakkaa'amu yoo darbu, qabeenya hawaasaa saamames miliyoona hedduutti tilmaamama. Kanuma irraa ka'uun humnootni badii finxaaliyyi Amaaraa kunneen torbee kanarraa kaasuun Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu, magaalaa Haroo fi ganda Waddeessa Diimaa bakka addaa Bonaa jedhamutti leenjii loltummaa waliif kennaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa himaniiru. Akka jiraataan bakkichaa jedhutti qaamni mootummaa ofiin jedhu iddoo sanatti leenjii akka waliif kennaa jiran quba qabu, garuu dhorkuus ta'ee tarkaanfii isaan irratti fudhachaa jiran hin jiru jedhee jira. Uummanni irra deddeebiin qaamota biyya bulchina ofiin jedhaniif aanaa jalqabee hanga gandaatti yeroo kennanis callisanii ilaalu malee wanti isaan godhaa jiran akka hin jirre himanii jiru. Dabaluunis ilaalchi humna uummata Oromoo irratti leenji'aa jiru kana callisanii ilaaluu kun uummatichi akka dhumuuf malee qaamni biyyaafan dhaabbadha jedhu hidhatee aanicha jiru hedduu waan ta'aniif dhorkuus ni danda'u turan. Kun ammoo akka waan eeyyama isaan irraa fudhatanitti ilaalamas jedhee jira. Humni leenji'aa jiru kun gaafa leenjii xumuree ba'e uummata aanaa Kiiramuu duwwaaf osoo hin taane akkuma Oromiyaa guutuuttuu yaaddessaa ta'uu dubbachuun egeree uummata aanaa Kiiramuus akka yaaddoo keessa galchee jiru dabaluun addeessee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo Tiraamp kutaalee ijoo 4 keessatti Baayideniin dursaa jiraachuu qorannoo haaraa bahee hubeeffachuun CNN gabaase. Jaalnimoon Afeeyisaa waan qindeeffate qaba. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kutaalee ijoo 4 keessatti wal morkii filattoota galmaaniin wal duraa duuban taasifameen pirezidaantiin Joo Baayiden caalaa caalmaa akka qaban qorannoon haaraan New York Times fi seenaa kolleejjii irraa argame ni mul'isa jechuun CNN gabaase. Nevaada kutaa biyya Baayiden filannoo pirezidaantii bara 2020 irratti dhiphoodhaan baate keessatti Tiraampiif 52, Baayiden 41 deeggarsa argachuun waliin dhaadatu. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa darbeerraanuuf tooftaa isaanii giddu galeessa kan turte Joorjiyaa keessattis 49 Baayiden 43 ta'uun dursaa jiru. Tiraamp Arizoonaa keessattis Baayiden kan dursu yoo ta'u 49 pirezidaanticha jechuun Baayiden 44 yoo ta'u Michigan keessattis Tiraamp qabxii 5 dursaa akka jiru Tiraamp 48 Baayiden 43 irraa hubachuun ni danda'ama. Tokkoon filannoo dogoggoraa saamuda fudhachuu qabxii 4.4 fi 4.8 gidduutti kan jalqabu yoo ta'u sagalee kennuun hanga bara dhufuuttiin jalqabu. Tiraamp harka caaluun dorgomaa duraa riippaabilikaanotaa ta'anii kan hafan yoo ta'u Baayiden ammoo ji'a darbe bakka bu'oota Mineesotaa Deen Philiips irraa qormaata jalqabaa kan fudhatan yoo ta'u kaadhimamaa paartii Diimokiraatotaa ta'uufis baay'ee jaalatamaadha. Filannoon yeroo dhiyootti dirree falmisiisaa kutaa biyyattiitti geggeeffame sadarkaa hojii gadaanaan raggaasifamu gaaffii umurii fi dandeettii biyyattii geggeessuu isaa dabalate qormaata guddaa Baayiden irra deebiin filatamuuf dorgomuu mudate kan hubachiisudha. Keessattuu rakkoon seeraa Tiraamp dabalaa dhufu yoo ilaalle bu'aan filannoo Baayideniif kan aante fakkaatti. Pirezidaantiin duraanii kun himannaa 4 irratti himannaa yakkaa 91tu isa mudatus himata hunda irratti balleessaa akka hin qabne amanee jira. Dubbii maanduula filannoo Baayiden Keevin Muunos ibsa dilbata darbe kennaniin filannoo kana xiqqeessuudhaan CNN'tti akka himanitti tilmaamni amma kennamaa jiru waggaa tokko booda xiqqoo adda ta'e mul'achuu danda'a jedhan. Walakkeessa marsaa seena qabeessa yookiin bara 2022 sana irraa ka'uun duula filannoo pirezidaantii Baayiden gamtaa filattoota keenya adda addaa mo'ataa ta'an waggaa tokko booda filannoo ajandaa keenya mo'ataa uummataa fi finxaaleeyyiin jaalatamne riippaabilikaanota gidduutti taasifamu bira ga'uu fi sochoosuuf hojii cimaa hojjechaa jirra. Bara 2024tti mataa keenya gadi qabannee hojii hojjechuudhaan malee waa'ee filannoo irratti dhiphachuun hin injifannu jedhan Muunoz. Filataan Peensilvaaniyaa tokko gaazexaa Taayimsii waliin akka haasa'etti kan bara 2020 Baayideniin deeggare amma garuu Tiraampiin deeggara jechuun miidiyaa kanaaf akkas jedhe. Addunyaan Baayiden jalatti kufaa jirti jechuun komee dhiyeesse. Nama biyyattiif hoogganaa fakkeenya gaarii ta'uu danda'a jedhee yaadu arguunaaf wayyaa garuu yoo xiqqaate Tiraamp waa'ee isaa ogummaa isaa qaba jedheen yaada jedhan Spencer Weesem.
Filannoon waliigalaa geggeeffamuuf tilmaamoon waggaa tokko kan hafe yoo ta'u, filannoowwan kun onkololeessa 22 hanga 3 bilbilaan kan geggeeffamu yoo ta'u, filattoonni akka amma jiran suura tokko qofa qabatu, garuu miira quufaa dhabuu bal'aa agarsiisu jedha gabaasichi. Akkuma CNN kanaan dura gabaase, Biden filannoo keessoo White House keessatti akkuma filannoo uummata kamiiyyuu gadaanaadha. Garuu gorsitoonni isaanii filannoo bara 2024 keessa Dimookiraatotaaf gaarii ta'uu isaa amantaa guddaa qabu. Akkasumas Biden yoo Tiraampiin mo'ame biyyattiin gonkumaa akka duraanii akka hin taane ibsu. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp falmii filannoo duraa Riippaabilikaanotaa hanga ammaatti geggeeffame hunda darbanii yeroo ammaa galmee Biden irratti duuluu irratti xiyyeeffataniiru jechuun CNN gabaase. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya dilee sa'aatii kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jenna.